Hayyee akkam jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii kan keenyaa bakka isin jirtanitti nageenyi kan isin qaqqabu. Mee guyyaa har'aa bara haaraa kanatti waa tokko hin beektanuuf utuu hin taane si yaadachiisuuf an dhufe. Sunis maal inni hojjettanii barri 2016 darbee amma kana bara 2017 keessa seenneerraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Mee isa keessatti hin ariifatiin waan sitti hima. Waan si yaadachiisa, waan si gargaaru, waan galaa boriisiif ta'u. Karoora waan jedhamu duratti dubbachuu barbaadame har'asitti. Karooran si yaadachiisuu barbaadame. Barri haaraan kun dhufeera ati karoora maalii qabda? Kan barachuu barbaadu jira, kan daldaluu barbaadu jira, kan qotuu barbaadu jira, kan fuudhuu barbaadu jira, kan heerumuu barbaadu jira. Kan biyya alaa ba'uu barbaadu jira, kan biyya keessatti as deebi'uu alarraa deebi'uu barbaadu hin jira. Mee ati isa kam keessa jirta? Maal karoorsitee jirta? Karoora gaafa jennu kan ji'a 12 jechuudha, kan waggaa tokko. Karoora gabaabaan hin jira, karoorri giddu galeessaan jira, karoorri dheeraan hin jira. Karoorri yeroo dheeraa jechuudha. Mee ati kamiin karoorsite? Tarii namni tokko garraamummaa irraa kan ka'e yaada bilchaataa dhabuu irraa kan ka'e ani hojii dhabaadhaa jechuu danda'a. Fakkeenyaaf dargaggeettiin barnoota xumuree kolleejiidhaas haa ta'u yuunivarsiitiidhaas haa ta'u yookaan immoo sadarkaa lammaffaas haayiskuulii haa ta'u xumuree mana taa'u tokko ani maaliin karoorsanoo ammatti waan qabuu jechuu dandeessu. Tu waan qabaatiin maal karoorsu jechuu dandeessu. Garuu ani immoo waan itti qabduun si yaadachiisa. Fakkeenyaaf umuriin kee waggaa 18 fi ol taanaan kun qabeenya. Fayyaa guutuu qabaattee jennaan kun qabeenya guddaadha. Miila deemu qabaattee, ija argu qabaattee, gurra dhaga'u qabaattee, funyaan suufuu qabaattee, arraba haasa'u qabaattee, sammuu yaadu qabaattee jennaan kun qabeenya caaludha. Fayyaan qabeenya waaqayyo yookaan rabbi namaa kennuudha. Waan salphaatti ilaalamu jechuudha. Ati karoora baafachuudhaaf ammatti qarshii ofirraa qabaachuun sirraan eegamu. Fayyaa qabaattee jennaan, umuriin kee 18 fi ol ta'e jennaan. Gaadha jechuudha. Sammuun kee yaaduu danda'e jennaan salphaadha jechuudha. Waan naannoo hojiin tuffatu taanaan salphaadha jechuudha. Kanaafuu maal karoorsitee jirtati? Bara 2017 keessa maal galmaan ga'uun qaba jettee karoorfattee jirta. Yoo amma ammaatti hin karoorfanne karoorfadhu. Yoo karoorfatte immoo karoora kee kana akkamittiin akka galmaan ga'uu qabdu istiraateejii yookaan kallattii itti baasii yookaan immoo tooftaa mala maladhu jechuudha. Kanaaf maal karoorsitee jirta? Akkasumatti bara 2016 xumurtee 2017tti dabarsee teessa moo waan karoorfatte qabdaati? Inni barattu qabxii meeqa fiduu karoorsite? Inni daldaltu meeqa buufachuu karoorsite? Kan qottu oomisha hangam galfachuu karoorsite? Akkuma kana namoonni biizinesii mataa keessan irratti bobbaatanii jiraatan maal gochuu ammam buufachuu barbaaddan? Inni mana ijaaruu barbaaddu akkamitti ijaaruu karoorsite? Inni waa bitachuu barbaaddu attamitti waan itti waa bittu sana argachuu karoorsite? Jira karoorri harka keera. Hin jiru yoo ta'e ammuma jalqabii karoorsi dafii ariitiidhaan hojiitti galii. Yoo karoorsite immoo istiraateejii yookaan kallattii karoora kee kana galmaan geessu adeemsa isaa jalqabee jechuudha. Isa kana si yaadachiisu fana. Namni baay'een baraabaratti darba malee karoora hin qabu. Karoora waggaa darbee karoorsitee waan hojjette immoo taa'ee gamaggami ilaali. Maal galmaan geesse maal galmaan ga'uu dadhabdee isa galmaan geesse akkamitti galmaan geesse ciminni kee maa inni isa galmaan gaachuu dadhabde immoo maaliif galmaan gaachuu dadhabdee kanaafuu maal gochuu akka qabdu bara kanas akka karoorri keessa jalaa hin kufneef maal gochuu akka qabdu taa'ee itti yaadi. Kun gorsa bareedduu jireenya kee keessatti si gargaaru. Inni maatii qabdu maatii keetiif maal karoorsite? Inni maatii bulchaan jirres ofii keetii maal karoorsite?
akka biyyaatti maal hojjechuu karoorsite. Karoorri murteessaadha. Karooraan adeemuun gaariidha. Si gargaara. Si milkeessa. Kanaaf waan yaaddeef waan karoorsite bira akka geessu waaqni si haa gargaaru, rabbi si haa gargaaru. Jabaadhu. Karoorsi. Karoora kee duukaa immoo bu'ee jechuu barbaadeetan. Tole galatoomaa. Kun gorsa obbolummaa ani akka yaadannoottis warra dagatee jiruuf akka yaadannootti gargaara warra hin karoorsineef akka isin karoorsitan isin gargaaraa jechuu barbaadeetanii ani ofii kooti karoora mataa kooti baafadhee amma waaqni na gargaareen amma rabbi na gargaareen itti adeemaan jira waan hin hojjechuu qabu akkamitti akkan hojjechuu qabu yoom akkan hojjechuu qabu karoora yeroo gabaabaa yeroo giddu galeessaaf yeroo dheeraa baafadhee itti adeemaan jira nagaa naa ta'a galatooma.